Misoomni koriidarii magaalota tooftaaf imaammata sirna caaseffamaaf pilaanii guddina waliin imaluu danda'an qaban irratti hundaa'uudhaan fedhii hawaasa bal'aa guutuudhaaf hojiirra oolmaan murteessaa ta'ee argamuudhaan bu'aa argameerraa hawaasni bal'inaan fayyadamaa jira. Magaalonni dandeettii misooma olaanaa horachuun fooyya'insa jireenya jiraattotaaf fiduun cinaatti guddina dinagdee biyyaa argamsiisuu akka danda'aniif sirni hojii caaseffamni isaanii qajeeltowwan bulchiinsa gaarii irratti hundaa'uudhaan yeroodhaa gara yerootti fooyya'insa argamsiisaa jiru. Bu'uuraalee misoomaa diriirsuu giddugala turistootaa akka taatuuf akkasumas tajaajila saffisiisa argamsiisuudhaaf misoomni koriidarii murteessaa ta'uu isaatiin jalqabbiin magaalaa Finfinnee ta'us magaalonni hedduu hojiirra oolchaa jiru. Naannoo kana duraan balfa adda addaa qoshaash adda addaatti jiraachaa ture. Kanumaanuu gizee ilaaltu wantoota ijaaf namatti tolan harkaan turre bara jalqaba jechuu yeroo as dhufutti jechuudha. Amma garuu bifaan haalaan bareedee jira. Kun immoo waan baay'ee namatti toludha. Kun immoo ejjennoo mootummaan jijjiiramaa kun fide jeetiin amana. Maal qaba magaalaa kanallee akkamitti yoomuu bareedeenaan bifa kanaan arginaan magaalaa biraallee hawwii magaalaa biraa qabnullee asirratti Jimma irratti akkamitti finnaan hawwii keenya yeroo dheeraati. Har'a yeroo addaa keessatti jiru immoo sochiin kun eegalamee magaalaa Jimmaa irratti piroojeektiin kun kan hojjetame jijjiirama riifoormii mootummaa godhameen kana boodatti erga riifoormii kanaa wajjiniin akka magaalaa Jimmaatti piroojeektii gurguddoota hojjetamee jira. Jalqabbii fi haalli goolabbii misooma koriidarii magaalaa Finfinnee barsiifata hojii duraanii kan jijjiire hojichi qulqullina isaa eeggatee akka raawwatamuuf hirmaannaan hawaasaa jiraachuu qabatamaan kan argisiise ture. Tarreeffamni wixinewwan sadarkaa fi qajeelfama gamoowwanii bakki magariisaa tajaajila uummataaf oolanii marfata konkolaataa fi sarara dhabamsiisa balfa dhangala'aa fi kan kana fakkaatan diizaayinii magaalotaaf qophaa'an keessatti dhimmoota hammatamanidha. Misoomni akka magaalaa kanaatti hojjetamaa jiru kan bara kana adda jennee ilaalla. Dhugaa dubbachuudhaaf magaalaa kana keessa daandiin ispaaltii hojjetamuun isaa guddina olaanaadha. Magaalas nutis gammachuu guddaa kan qabnu ta'uu isaati. Magaalaa namni asii deemee hawaasa hawwaa ture magaalli Shaashamannee daandiin amma hojjetamaa jiru kun gammachuu guddatu nutti dhagahamaa jechuudha. Wanni aadaan Oromootii fi aadaan Adireetiis uffanni sun jiru bakka jiru jira jechuudha. Asuma keessa wanni daawwatamu waa hedduu jira waraabessa bakkatti nyaachisanii jira. Koriidariin kun hoggaanii fi eegalame namuutu naamusa isaatiin deeme jechuudha. Makiinaanis daandii isaarra namnis daandii isaarra saayikilleen daandii isaarra deemuu danda'a. Magaalaan Shaashamannee amma yeroo ammaa kana nama keessa jiruuf ala jiruufillee dinqisiifattuu taatee jirti. Misoomni akka gaariitti hojjetamaa jira. Karaan inni hojjetamaa jira. Manni barumsaa hojjetamaa jira. Manni ati argitu karaa argitu kana namni jaalalaan diigi. Barandaa ta'ina mana ta'ina situ qejennaan namni misooma barbaada namni misooma eega barbaada misoomni agartee magaalaa bareechisa ilmoo namaa zarii namaatiif ta'a wanni bareede tokko namaaf ta'a biyyi biyyaaf bareeddi namni tokko biyyi addunyaa irra jirtu tunillee akkanuma misoomteetiin hin kaachi geetu. Hirmaannaa fi fayyadamummaa hawaasaa giddugaleessa magaalonni godhatan hedduu yeroo gabaabaa keessatti bu'aa ba'iiwwan keessa turan keessaa bahuudhaan nageenyaaf tasgabbii amansiisaa dhugoomsuun fedhiif gaaffii hawaasa magaalichaa keessummeessuun deebii kennuun fayyadamuu gochuu irratti xiyyeeffachaa jiru. Milkaa'inni misooma koriidarii rakkoolee fi hanqinoota magaalota irraa dhaabuun guddina dinagdee biyyaa dhugoomsuuf taasifamaa jiru giddugaleeffachuudhaan kutannoo fi qindoomina hooggansa sadarkaan jiru cimsuudhaan jijjiirama fiduun akka danda'amu kan argisiisudha. Ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misooma adde caaltuu isaanii guddinni misooma magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa guddina dinagdee biyyaaf bu'uura jiruuf jireenya hawaasaaf akka mijaa'utti tolchuuf misoomni koriidarii barbaachisaadha jedhu. Bu'uuraalee misoomaa magaalaa tokkoof barbaachisu hunda diriirsuudhaan pilaaniidhaan infraastiraakcharii adda addaa gaggeessuudhaan kan booda immoo bakka mana jireenyaa qopheessuudhaan yookaan mootummaan ijaaree yookaan immoo namoonni dhuunfaadhaa akka isaan ijaaran diizaayinii mataasaa kanneen akka deemanii ijaaran godhame Jimmaa fudhachuu dandeenya, Bishooftuu Adaamaa fudhachuu dandeenya. Magaalota akka Gondar fudhachuu dandeenya, Bahar Daar fudhachuu dandeenya, Arbaa Minch, magaalonni hedduun magaalaa Harar muuxannoo kana fudhatanii qabatamaadhaan hojiitti hojjetaa jiran. Akkaataan uummanni keenya istaandaardii gadaanaa keessa ittiin jiraatu kuni kabaja uummata keenyaa waan hin madaalleef diigamuun isiidha. Hanga haqummaadhaaf, hanga walqixxummaadhaaf bu'uuraalee misoomaa sanitti akka fayyadamaniif carraan kennametti, hanga galii dabalataa jiraataa magaalaatii fiduudhaaf karoorfametti diigamuun isii sirriidha.